Abraam kana booda akkamitti jiraanna jedheen Ruutaadhaan. Erga mucaa ishiitti kennee ba'e immoo garaan kiyyaa na raafamennaan ati abbaa gaariidha yoo jettu abbummaa gaarummaa ta'uusaa Hermeelaan ibsiteefi jalqabumayyuu ati isaan walitti shakkiteet wajjiniin dhufte malee Abraam miti akan si waame akkamittiin dhufte ganamaanillee siin jedheetoo ture jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha egaa Qeddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessa lammiiwwan kiyya siniin jecha egaa akka waadaa walii galanitti jechuudha Abraamii mucaa Ruutaatti deebiseetoo jira jechuudha. Egaa asiif achi butamuu guyyoota 3 booda jechuudha. Jabina sii kennee hundumaafiyyuu haa kennu jechuu jaalanna Ruutaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama ajaa'ibudha gaa'ii. Deddeebitee haasoftus malee egaa wajjin isaa turtu malee in ulfaataa jechuudha akka haadha tokkootti. Anis illee abbaadhallee jedheetoo jira jechuudha egaa Abraamii haa ta'u malee mucaa duudaa ganaa ji'a 3dha. Kana gidduutti anis har'a deebi'eetoo dhufeetoo jira maaliif jennaanii mucaa deebisuudhaafi yeroo biraa akkanaa kennamuufidha kan inni jedhe jechuudha. Hermeelaan konkolaataa keessatti egaa mucaa baatteetoo turte jechuudha. Mucaan si irraa ni bareeda jennaanii maaliif hin deenye jennaan nandaa jette jechuudha. Innis immoo ani eenyuufanii hanqadhaa yoo jedhu jechuudha. Kan keessa garaa isaatii jiru baafateetoo jira jechuudha. Kana jechuun hawwii qaba jechuudha. Hermeelaa irraa durba yookiin immoo dhiira dubgochuudhaaf jechuudha. Abraamii sila kan kee ija qaba inna. Sana booda egaa mucaan kiyyaa baay'ee garaana raasaa bareetoo jira. Garaanis naammachaatoo jira jechaadha. Ishiinis immoo amala qaba baay'ee kan namatti toludha. Uffata bituuf hin keefis immoo kan wal fakkaatu hin beektayitti jetteeni jechuudha. Sana booda egaa gara mana Ruutaa deemanii jechuudha. Akka kiyyaatti Hermeelaanii lafa sanatti argamuu qabdi jedhee hin yaadu jechuudha. Ishiin egaa Abraamii fi Ruutaanii waliin akka ta'anii saatii dheeraa haasawaniin barbaaddu. Yeroo darbees halkan keessa hanga saatii 6tti wajjiniin turran akkamittidhaanii hanga saatii kanaatti turte jettee egaa gaaffii jala Abraamiidhaan galchitee turte jechuudha. Rakkoon qabaatu abbaa fi ilmoodha, haadha manaa fi abbaa manaadha. Kana hundumayyuu egaa maaliif akka isheenii tissuu barbaadde Abraamiidhaan egaa kuni ifadha jechuudha. Haa ta'u malee ganamaan kaatee wajjiniidhaan dhattee isaa mucaa deebisee jechuudha. Shifa nagaa yeroo akka dabarsuufidha jechuudha. Isaan lamaanii wal arganii akka waliin hin haasofne yaada isaanis akka waliif hin hirredha kuni malee wanta biraa miti jechuudha. Wajjiniin dhatte jechuudha. Ruutaan calluma jettee ilaaltee maaliif dhuftes hin jenneeni ishiin gara mucaa isheetti jechuudha. Naaf kenneetti bakka baay'ee tokkodhaan gammaddee jechuudha. Fuulli Ruutaas baay'ee ifeetoo jira. Dhugaa dubbachuudhaaf ennaa inaaffaadhaanii dhiirota garaagaraa gottootu caala ennaa ofiishiitiidhaaf bakka of taate akkattidhaanii teessuu kan namatti tolu jechuudha. Ruutaanii calluma jettee ishiinis manatti ol seentee dhaabbattee ilaalaadha kanii turte jechuudha. Osoomaan dubbateenii Hermeelaan jechuudha. Jalqaba irratti Abrahaamii na biraa deebi'ii anuu geessee itti kennee nan dhufaa. Kanaafiyyuu ishiin immoo siin feetu waan ta'eefi Ruutaan immoo Abrahaam faana Hermeelaa argummatumayyuu jechuudha hin barbaaddu jechuudha. Ishiin immoo egaa hin beektu mitiree dirqama waan ta'uuf jechuudha. Kana ishiin dhattu yoona shumayyuu immoo fuulli ishiin ifu. Ruutaan garuu baza weetuffattee ilaaltee dhiisteetti. Ishiin kun immoo bakka ittiin tolu maaliif akka ta'e hin beeku waliin simatan jechuudha. Nyaara gurteenna Ruutaa kana argitee akka ishee caaltu wanta beektuuf ta'u waan sallee hin beekne egaa. Sana booda bakka taphachuutti manaamna bakka mucaa sanii haasofsiisutti sittiin dhufuu wenchaa kanii inni ture jechuudha. Mucaanis itti dhaqee sana booda bakka haadha miti hiiree siin jechuun jaaladha wal harka fufuudhaadha kanii turanii.
gidduu kana keessatti gaaffii si gaafachuudha kan ani barbaadu maalidha jennaani kana booddeesii akkamittiidhaan jiraannaa jennaani maal jechuudha akkamittiin jiraanna jechuun kennaani wantoota yeroo darbanii ani mana kana keessatti arguu matumayyuu hin barbaadu nagaan barbaada jennaani si caalayyuu kan barbaadu nagaa hanaadha kanii ishiin jetteen jechuudha ani mamma mucaa kiyyas bareetu jira waan namni siin jedhus dhagaye jennaan ani wanta baay'ee siif eeyyameera atis immoo simbeetii qofaa ofiini kan namaasi hubadhu dhaabbadhuuti itti yaadi eenyuyyuu mucaa duudaa kana namatti kennuu hin danda'u ani garuu si hubachuudhaani atis immoo dirqama namaan hubachuu qabda gaafa ishiin jettuuni ani ammayyuu taanaanii sifaana nagaatti jiraachuu mucaa koos nagaadhaan argachuu waan hin barbaaduu fi mana kana keessatti eenyumayyuu arguu hin barbaadu jennaan durassitu dubbii barbaade malee ani waan isin jedhe hin qabu in ilaalee siin hin jennaan ani immoo asitti wanta na jeequu arguu hin barbaadu isa kanaafidha karama kamiiniyyuuti kanii inni jedheen jechuudha kuni jireenya kootidha anis yeroo ati waan barbaadde gootu maaliif kana gootee waan isin jedhe hin qabu waan ta'eef kuni jireenya kootidha asirratti akkasin godhiin akkana godhiinaan jechuudhaa fi mirga hin qabdu jetteen jechuudha gaa'ii ana kana dhibe ofii keetiidhaaf jechuudha haala kanadhaanii hammattee jechuudha alatti yoo son taane gara manaa fiddaafi jechuudha ganaa waa'ee bareeduma keessaniiyyuu ishii bukkee teessanii yookiin immoo dhaabbattanii waliif ibsituu jechuudha baazawwee jechuudha walii shumuududha walii maal ta'a jechaadha Ruutaan immoo gaafa ishii qabattee dhuftu manuma sii teesseet dhiiruma kam faana namuma kam faana wal quunnamtii hin qabdu bakka si eddee jechuudha akkasii jechuudha yaanni kee jechuudha naadammoo Ruutaan alatti akka barbaadde ta'uu dandeessaa mana kana keessatti malee akkanatti jetteetoo jirtu jechuudha akka isheen mucaa ishii gattee akka barbaaddetti alan baanes waan beektuuf jechuudha kanii atakkas gochaatoo jirtu jechuudha ubadhaati jechuudha walii galaati jechuudha isa hirmee lafaanaa waliin qabdan adda kutaati jechuudha gara mana keetitti deebi'i haadha immoo jibbitee yookiin immoo haadha achi dhiibdee wanta tilmoo kee jaalattuufis hin jiru Abrahaam kan itti dadhabee kan ji'a 9 makaraa irratti argee ifannaa keessan daddirbannaa keessan danda'ee asiin ga'e mucaa kana Ruutaadha jechuudha si'iyyuu osoo hin taane jechuudha ittiin dafqee ittiin dadhabee sayyette immoo jechuudha guyyaa tokkoon umeen ta'a hin beektu mo'ati guyyaa tokkoon un ta'a akka saansiin jedhutti akka doktorri jedhuttis jechuudha yoo arguullee baannee in argina miidiyaan toleera teekinooloojiin jechuudha kanaaf iyyuuti ati haadhachi dhiibdee jechuudha sababii dubartii tokkootiidhaanii mucaa koon jaaladhaan abadan waan hin yaadamnedha jechuudha isa kanaaf iyyuuti mana keessii wayyaa gaayilli gaayila jalqabaati haati manaanis haadha manaa jalqabaati abbaa manaanis abbaa manaa jalqabaati isa wajjin waan hundumaa dabarsanii rakkoos ta'ee gammachuus yoomiyyuu sammuu namaa keessaa wanti jalqabaa hin badu har'a Abrahaamii intalli kunis sosobdee gaayila keessi dhabsiiste jechuudha akka gaafa alaa miti atuu jetteetta kana dura baazawwee jechuudha Abrahaamii yeroo wayii jechuudha yeroo alatti waliin jiraatanii fi yeroo wal fuudhanii gaayila keessa galanii tokko miti osoon akkana se'ee maaliifan itti galan ture jedhee yeroo wayii ofiisaatiif iyyuu dubbatee ture jechuudha kanaaf iyyuu ermeen lafaanas akkasumadha jechuudha har'a halaayii kan nyaata keessan fayyadamtanii ishinis ala jirti mana mataa ishee keessaatis immoo jireenya mataa keetti jiraachaa jirta wanta ta'eefi isuma Ruutaa irratti siquunname kanatu ermeen lafaanas siquunnama jechuudha ermeen laan immoo obsa siif hin qabaattu har'a kan ishiin obsa sii qabaachaa jirtuu fi amma harka keessa si galfattee gara mana ishiitti ol seensifattudha jechuudha Abrahaam argiteetta yoo ta'e viidiyoo yeroo darbee keessatti akkatti ishiin nyaara ishii jechuudha gaanii warri keenya midhaan itti naqatan jechuudha kan fakkaate jechuudha eessaa fiddee akka isheen akkasitti fuula ishee dhiitessite iyyuu nama ajaa'ibaa jechuudha haadha manaa kee fuulduratti jechuudha atis immoo haadha manaa kee ol yookiin immoo ishee ol deeffachuu dhiisee ishee kanadhaan akka isheen sibiraa baatu taasiftee ishee kanaan biratti hambistee jechuudha
dandeettii hin qabdu hubannaa hin qabdu bakka dhiira dubbatate yookiin immoo dhiira jabaataa dhaabbatu miti ati jechuudha asumaaf achi deemte jechuudha ganaayyuu shirraayyuu dhala godhachuudhaaf yaada qabda jechuudha ati jechuudha na yaadiin rootaan immoo booda immoo ishiin kun immoo maal jetti Ruutaa waan inni siin jedhu jalqabumayyuu yaaddaa'ini seera ishii galchina jettee ol seente beektu balbalmarra gaafa geessu jechuudha na achi booddee Ruutaa waan inni siin jedhu dhagahi kaayi inni ammayyuu kan barbaadu mucaa koo seeraan hin argadha mana kana keessatti nama kan faanayyuu si arguu hin barbaadu jedhee alatti immoo akka barbaadde ta'e siin jedheera wanta ta'eef mana kana keessatti waan baay'ee dabarsitanii innis immoo mana kana keessatti wanti inni taasise jiraayi kan ishiin jetteen jechuudha Ruutaan haadha mucaatis dubartiidhas dhiira miti jechuudha kan alatti baatee akka barbaadde taatu garuu mana ishii keessatti abbaa barbaadde ol galchuu gadi baasuuf mirga guutuu qabdi jechuudha sarraatanyaa keessaan godhachuu barbaadde immoo yuunaaf hin galle dubartii kana jechuudha ishiin immoo siniif hin taatu abadan jechuudha sana booda bakka ani waan inni dubbii keedhaaf iddoo kennuu qabu yaada kennus hin qabu kanaaf jetteetidha kana cuftee asii dhufuun iyyuu sin barbaachisu ture iyyuu jetteeniin jechuudha sana booda egaa dubbii koo sin fudhattu minaamne kana booda gadi ba'anii jechuudha Abiraam kun immoo jechuudha haadha manaa kee wajjiniin qullaa raftee jechuudha abbuma argitetti namatiin ishiin hin dhageessu yaada namaa hubattu jetta jechuudha gadi ba'ee immoo akka nama imimmaan qabu wayii garaan hammaate maal ta'ee jedhee aizook bakka ati abbaa gaariidha jettiin jechuudha susukkuumaa jechuudha ija keessa ilaalaa jechuudha ka booda immoo kokkee wal qaqqabatanii nagaan nuun jedhanii jechuudha indeessaaf aizoosh Kamitti nama jibbisiistu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha egaa sanas haa ta'u kana looleen gara manaatti deebi'eetoo jira jechuudha akkuma garaa keessatti makaraa arge mucaan lafarrattis makaraa argaa jira sin immoo gooftaan koo sinaa eebbisuu siniin jedha lammii koo